Fikranya kabahan anjir ani. Fikranya akam. Mal bilang fikranya kemana ini. Isin tofak karirin. Amma ati olola diinaa jala maa deemtaati? Hangaafattuu dhufte? Amare fille takko yarramisa gabbasa wallahi jedhanii barreessan. Sistariidha qaamaata poostii godhisanii bar. Isaa. Isin makamuyyoo waan akkasii jesti waan keessa keetti dhaga'ame tokko dhuftee nagaafachuu qabda malee akkasitti of amansiistee yookaan aaruun qabdu yookaan sitti dhaga'amuu qabu sii galee. Aaron dia anak saya jirtu arum miti ari germ bani nu dal germ ti bawum beku. Akkasi bulbulatii naa jiraadhu. Apple. Apple. Nasa sarfa Maal sarfatteera? Maal? Maal sarfatteera? Bewa. Barasii jechuun anaaf maal akkati taatu just du'aayii qabaani beektaa. Lekkana tu du'aayii qaba. Akkanumatti haala akkanas ilaalee bari ifaa jireenya kiyyaasa keessatti argaan. Wallahi. Bulbulatii. Wayi. Hara ansiif jedhee waan hin taane qaba. Beeka maala nuyi. Beeka. Akkuma kee beekuun malee anaaf waan aan ibsitu miidhagati bakka. Sila kino si ma ibsaan yeroo akkas jaaladhu akkattis jaaladhu. Akkatti si jaaladhu si ibsaan yeroo. Ani koo mataa kee si qaba. Jaalala. Eenyu sitti walirra isaa kana ganne. Abdii. Fati dawwala saahiba kee tokko dawwala. Jaartii wajjin jireenya. Ya, ummata Oromoo bakka amma samuunii baariin itti ni argitan ishee abdii biratti deemuudha. Dhageettanii. Abshir qallaadha dhufuun qallaadha bar. Amma. Jaalalli jiraattee jennaan. Fiizaan adaleessisaa jira beektanii asumarraan jechuudha. Asumarraan bira deemuudha. Dhiiskaati ministeera dhiisi waan wayii yoo jammaran bar galma namaan ga'uu hin himin. Paablika kanarratti waan haasa'e. Wanni martuu wanni tokko waan haasa'amuu fi waan haasa'amne jira. Piraayiveetii ta'uu qaba sii galee dhokachuu. Haa isaan illee dasaa jedhodheeti bara. Guyyaa koomentii wayii arge beeytee. Sanumaaf dasaa jedhodheeti uummata gammadaniidha. Takkaan yaa gammachuun isaanii gaafuma si'ana beekamu. Dafii fuudhii garaa nu qabbaneessisiin jette. Jechuun sun nama quuqama siif qabu siif galee. Egaa anillee sanumaa fi nanillee deemaa jiraa jedhee. Shamara miidhama arguu dhufeetu sii galee. Bakka shamara miidhamte takka hoo argan fakkeenyaati akka waan ofii miidhamanii itti fakkaata itti dhaga'amaa beektaa. Yoo shamarri wayii dhiirri wayii gammachiisee argan itti tolaan. Maaliif beektaa isiin illee intala shamaraa waan taateef. Si galee? Innaa akkasii beektaa gizee baay'ee saniif akkas jedhanii jechuun isaanii dammootuu jaalala isaan siif qaban mul'isa waan ta'eef alhamdulillah jedhe. Egaa dhugaadha. Ayyee maayilaa. Maal uffattaree? Maal fa'iigaa? In saalfadheerraa wallahi laasii abdii waan ta'eef nasa saalfachiisaa. Maal ta'e maal saalfachiise? Si xiqqeessu? Laanan xiqqeessini dhiisi rakkoon qaba ishiina.
Ballachuma kana feete. Xiqqeessin jetti kina. Ishii xiqqeessi fakkaanne. Ishii natti. Manni keeti bakka barbaadde teettaa sila. Ati tiktookii keessaa miti barna keessa teetta. Yaa kanumaa fi ni bashannanaa jiraa kina keessa. Sirba tokko sii sirbu. Mee asirra. Afaan Amaariffaati garuu. No problem, rakkoon qabu. Waan sirba jaalalaa qofaadha. Yaa sagaleen kiyyaa sirbaaf hin ta'u. ምንድነው ሳሳልቤ ሰገኘው መንገብገቢ መቅረቱ ነው ችግሩ መመለስ ቁም ነገሩ ትመቸኛለ በእውነት ትመቸኛለ። ኧረ ወይት ማለት ሲዳ ወናሽ አንተን መሰለ ሌላ ሰው ቢኖር ላይኔ ሞላል እንጂ በቃ አቦ ደደደ ዛይ በሚገና ኑረባሹ ዱፌ ማቀን ጎነሜ ባረም ሲርባቲና አቦ ኑራባ ሲኑ እንት በቀና Hello. Majeta akhirulle indaga. Siya timang ati kabajan ba ito? Mal walle sabo. Nutiriya ke na jinna sirta banda majete amantan got. La bo ni kosu jirtani na manjala duratti nanat duhinan kosina jede Mal nutimal kosin dere ma jechu ma sirte kosine ma. Luga jirtu go bande mal. Yon kosin. Busin ngalchina no Muzammil na tingalchina bus. Ante wala la Rebi America. Enu galch ude tara sirra nama taka kangalchina nati. anin ka Ati yaada qabdu baad geebba duudi qabbu abdi. Qabu tokko farratti nama hubachuu qabda. Yoo nama hubanne ati jechuun ilma namaa taate nama hubachuu qabda. Maal balleessee mana keetti dhuftee akka jettan biraa buutu. Ila dhagaye abdi maaltu jira beeta? Eeggattu nu bira turte mana kiyya kana keessa waan ani itti milleen beeta. Nama sadiin mucattii bakka takka fiddanii kabajaa kiyyaafuu hookaati. Uf biratti waan tokko yaada kennuufi gorsa kennuufi barnoota dabalataa kennuufi akkaan sirraa eeguufi akkaan itti si abdadhullee akkasi malee dhiira sadi qixxee teessiftanii haati kolfitaniifi miti. Sigalee isiin achitti argamtee wannoo ta'uun isii sun ammoo wallaalummaa isiiti. Sananattu sirreeffata sigalee. Dhagaa kaasitti nama. Nama dhagaa isitti ma. Am so gasti osoo amma mana kiyya gastii jiraattee namni sunillee mana kiyya gastii jiraate. Yookaan micaasan biraa baasa yookaan isi machii baasa rakkoo miti. Isiillee laayivii mana ofii jirti. Anillee mana kiyya jira. Micaalee laayivii jira. Muzammillee laayivii jira. Takka molseen qixaabni tunnatti bareeddii nun jedhe. Inni jennaan lakkii battu ni qaadhi maariyaa keennatti dhaabbadhu jenneen dhugaa nun jedhe wallaahi nun jedhe jenneen. Takka bakka unumaayyuu bakka jirtu kana isa dhufaa jira amma ati meen biraa bahii jenneen. Hayyee hin baanu jedhee xiqquma jedhee bar mucaa yoo dhugumaan jaaladha yoo isin akkana qaadhimaa qabaachuu baattee nun jedhe. Laa akkana qaadhimaa riyaa kiyyaatii taabdii yeetii jedhee. Achumaan mee isinummaan osoo nurraa baataniin nun jedhee. Isa jedha. Bara isaasi eeguu jirraa akkana inni nuti. Isinummaanuu aarifataa yaatii nurraa bahaa nun jedhe. Isiin dhageetti akka inni isii barbaadaa jiru dhage isiin galaafna fakkaate shamara. Isiin Oromiyaa isiin galuu akka inni si barbaadaa ture san. Inde yoo inni barbaade hin ta'u jettanii narra falmatu qabda. Maa asirra qo'aa kaasitti na itti himne achi booda kun filannoo keeti. Si galee nuti anaaf Muzammil maal jenne mucattiin yoo dhugaadhaan abdiyyee jaalatte nuti amma mucaa kana asuma gannee biraa baana yoo abdiyyee mucaan yoo san barbaanne nutti dhufti nun jedhe. Yenneetti Muzammil illee biraa bee mucaa. Mucaan bahuu hin hadu akkamitti baay'inni hin bahu maal rakkatee ba'a isii argame hin bahuu hadu hin jeeqa malee.
Dandenne filannoo nu qabnu biraa bahuudha malee biraa gochuu hin dandeenyu. Nuti biraa baanee isiillee boodan dhufte jechuudha. Kanuma ati immoo kana osoo nama hubatiin akka waan namni duree kennee dabarsee fi maal jedhee akkamitti akkana ta'u. Maa waan isii wayitaan dhufe jedhaa turte dhaga'ee diriyaan jesti waan awwala keessa isin dabarsanii. Maal isiinoo akkamitti akka yaran nagatanii maal na tireeffa ammoo meeshaadha. Wayita mujantillee mucattiin birrirraa naftu maalii jedhin dhaga'eessii galee. Innaa kana baxaa himatti aarisanii illee Ameerikaa dhageettee dhufuu miti jedhe wallaahi laazim dhufuu miti. Ina mee bijaasa ol galchee akka yaanii xiqqoo afaan lama dubbistaa? Ayyaa gal. Ishi ayyee mee galchee gal. Kosseen raamis kottu ta'e. Maaf iddoo? Raamisii kana? Raamisii kana barka achitti amma rakkoo nukaas. Assalamualaikum abdi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kam nagaya sahibu? Alhamdulillah naga. Baga naga kabat. Karena kam maido bilubu. Yeroo. Nagaya me kamat. Eenyu jecha jirtu? Siin jira kamada namni biraan jira guys. Maal? Ai abdi mucattiin jaaladhaani beektaa? No, koi akkasii jaarsa irratti hin janaajjanin. Eessa beektaan? Ni duraa waliin qaraane imoo keessatti. Faayidaan dhaqayyu keessatti wallaahi jedhime. Wallahi imoo keessa waliin qaraane. Aara wallaahi hin jedhini ebala kufayyaan gogu. No kamada. Waan tokko sitti himu Raamis waan tokko sitti himu. Habibi. Ati jammara dhuma si arge yoo baay'ee. Akka nama yaada qabutti akka ilma dhiiraa tokko walla geeffannaa. Duraanis immoo miseenjera keessa bulcha haaraa isaati Habibi. Sunnan galchuun sii galee. Mucattiin guyyaan jedhu torbee lama dura jecha na wajjin hariiroo jaalalaa eegaltee jirti. Na jaalattee jirti barbaada.